Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuuna jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma isin jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin biraa jiraatu warrallee meeshaa haaraa meeshaa babbareedaa meeshaa addaa qabadhee dhufee jira. Isin ammoo hanga xumuraatti na wajjin turaa isiniin jedha. Meeshaan kenna akkana fakkaata meeshaa babbareedaa tokko tokkoon isinitti mul'isa. Warroonni haarawaa taatan asumaan subscribe godhaati gama keenyatti dabalamaa. Warroonni ammoo dura maamila keenya taatan ammoo hiriyoota keessan irra share gochuudhaan nama hundaaf qoodaa isiniin jedha. Amma immoo gara gatiitii fi meeshaatti isin dabarsa jechuudha. Meeshaa isin mul'isa tokko tokko isaatiin jalqaba irratti firiijii isin mul'isa. Firiijiin kun firiijii baay'ee bareedaa ka ta'e jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana kinoo firiijii oriijinaalii ka ta'e jechuudha. Smaartiin kun baay'ee tokko bareedaa ka ta'e kinoo argaa jirtanii baay'ee oriijinaalidha jechuudha. Sa'a 24 fi baay'ee oriijinaalii ka ta'e jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana asiin kun ashagamee jiraayyuu kinooti firiijiin kun argaa jirtanii baradoon gubbaan isaa kana jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan tokko tuyyuu jira. Akkanuma gubbarraa qabaatee ka'ee inni kun garaagarummaa kooppiin kanaallee hin jira. Sirriitti of eeggannoo godhaati. Inni kun kooppiin kanaallee hin jira jechuudha. Akkana fakkaataa kinoo meeshaa baay'ee oriijinaalii ka ta'e jechuudha. Kooppiin kanaa hin jira. Isa kana gubbarraa kana kanuma fakkaata jechuudha. Ismaartiin illee ta'ee firiijiin baay'ee tuyyuu jira. Inni kun garuu baay'ee kwaalitii ka ta'e adda ka ta'e jechuudha. Akkuma isin argartan keessi isaa kunillee hin bal'ata. Kana qofa bal'ina qofa osoo hin taane kooppiin kanaallee hin jira. Sirriitti of eeggannoo godhaa yeroo bittan. Firiijiin kun baay'ee firiijii tokkoffaa bareedaa ka ta'e jechuudha. Gatii isaallee isinitti hima. Jala isaa isin mul'isa. Jalli isaallee kinoo kana jechuudha. Akkuma isin argitan kana jalli isaallee akkana fakkaata. Firiijiin kun bal'aadhaallee keessi isaallee bal'aadhaallee akkuma isin argaa jirtan kana keessallee hin bal'ata. Deebi'ee ammoo madardaraan isaa kunillee jechuudha. Inni kun baay'ee hin lallaafa jechuudha. Kooppii isaa ta'e sun haganan furdatu. Inni kun sibiila argitaniin kun sibiila jechuudha. Kun madardaraan isaa kun kagaraa keessaa kun sibiila. Inni sunillee sibiilummaa osoo ta'u xiqqoo hin lallaafa. Kun kooppiin kanaa jechuudha. Sirriitti of eeggannoo godhaati. Inni kun yeroo maabiraatiin jiruu fi maaxafaa maabiraa garaa keessaallee hin qaba. Yoo maabiraatiin badu ofii tursiisu deebi'ee iyyuu maabiraatiin badallee sa'aatii dheeraa akka turu jechuudha. Inni kun baay'ee kwaalitii ka ta'e jechuudha. Akkana fakkaata. Akkuma isin argaa jirtan kana kinoo qulfii illee asuma keessa jira jechuudha. Wanti guutuun isaa iyyuu as keessa jira. Akkuma isin argaa jirtan kana kinooti jalaan illee kagalullee as keessa jira jechuudha. Wanti baay'een as keessa jira. Akkuma isin argaa jirtan kana firiijii baay'ee bareedaa ka ta'e jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana oriijinaaliidha. Oriijinaalii jechuudha. Firiijii kana eeggattillee isin mul'isee jira. Isuma saniin kwaalitii saniin ta'e jechuudha kan bitame. Firiijii bareedaa akkuma isin argaa jirtan kana gatiin isaa 25,000 fi 500 jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana 25,000 fi 500 yoo barbaadan 22,000 illee hin jira. Hanga 20,000 hin jira. Wanti isin beekuu qabdan 24,000 illee hin jira. Firiijiin akka wal caalu beekuu qabdan jechuudha. Kun ammoo baay'ee kwaalitiidha jechuudha. Firiijii kana argaa jirtanii baay'ee kwaalitiidha. Wanti guutuun isaa akkanuma ta'e kooppiin isaa garaa keessaa sun xiqqishummoo garaa keessa garaagarummaa qaba. Sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Inni biraa ammoo walaliidha. Walaliin kun akkuma argaa jirtan kana walalii tokkoffaadha. Oriijinaalidha jechuudha. Argaa jirtanii mikinoo walalii tokkoffaadha. Oriijinaalidha. Akkuma isin argaa jirtan kana mitiriin takkattiin jechuudha. Mitiriin takkattiin birrii 270 jechuudha. Mitiriin takkattiin 270. Akkana fakkaata. Meeshaan kun eessa deemaa jechuun keessaniin oolu yeroo baay'ee jechuudha. Anammoo jidduudhaan boota sana irraanfadhaa. Meeshaan kun ka deemu asallaadha jechuudha. Akkana fakkaata. Inni biraa ammoo minxaafii akkuma hin gaddaasan jechuudha. Isumaanii wanti buluun karariin guutuun isumaanii garuuyyuu gatii kaaree bichatuyyuu wal caalaa akkuma isin argaa jirtan kana kinooti. Minxaafii baay'ee bareedaa ta'e karariin isaallee bareedaa ta'e turkii jechuudha. Minxaafiin kun turkiidha. Akkuma isin argaa jirtan kana kinooti turkiidha jechuudha. Minxaafii baay'ee bareedaa ka ta'e jechuudha. Kan uummata akkayyuu hin fuuqanuufni turkiidha. Yoo barbaadan gatiin isillee ka qannasu ka dabalullee hin jira. Inni kun garuuyyuu kaareen takkattiin birrii 2,000 jechuudha. Kaareen takkattiin birrii 2,000 deebi'ee ammoo ka kaareen isaa dabalullee hin jira. 2,000 fi ka 800 fi birrii 51 kanumarrayyuu soofti mooyitii jechuudha. Baay'ee sooftiidha jechuudha. Kunillee bareedaadha. Ka kanaa gadiillee ka qannasullee hin jira. Ka 800 illee hin jira jechuudha. Wal caalaa akkuma isin beektan wal caalaa kun ammoo kaaree baay'ee guddaadha jechuudha. Akkuma mana namaa saniitiin baay'ee guddaadha. As yoo barbaadan mana keessan maxxaftanii isaaba mana keessaniitiin bitachuu dandeettan jechuudha. Akkana fakkaata. Inni biraa ammoo
ikoosanii daabbooti. Ikoosanii daabboo kana hin beektanii. Keessaa baasuu hin deemu ikoosanidha. Qaamni isaa guutuun ikoosanidha. Hin beekni huma takkayyuu wanti keessaa baasuuf deemu tokkollee hin jiru. Gatiin isaallee birrii 13,000 jechuudha akkuma isin beektanii. Inni biraa ammoo saanii giloobaalidha. Saanii giloobaalii kana kinooti adiidhaan jechuudha. Isiidhaa kabite bifa adiidhaan kinooti argaa jirtanii bifa adiidhaan gatiin isaa ammoo birrii 4,800 jechuudha. Inni biraa burcuqqoo kana jechuudha kinooti abbaa burcuqqoo jaha ofirraa qabdu kana jechuudha. Akkuma keessa argaa jirtan kana baay'ee tokko bareeddii argaa jirtanii gatiin isaa birrii 3,000 baay'ee bareedduu kataate jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha gatiin isaa birrii 3,000. Inni biraa ammoo maashina bunaati. Maashina bunaa kun giraamii 100 jechuudha. Isin yoo barbaadan giraamii isaallee dabaluu dandeettanii akkuma isin beektan jechuudha. Maashina bunaa kun kama duraan beektanii gatiin isaallee birrii 2,500 jechuudha. Maashina bunaa kunillee inni biraa ammoo burcuqqoo warqaammaadha. Burcuqqoo warqaammaan kun kinoo kama isin beektan kana kararii barbaadanii jijjiiruu dandeettanii gatiin isaa birrii 2,000. Inni biraa ammoo siinii bunaati. Siinii bunaallee kinooti darzana biteef jechuudha. Yoo barbaadan gimaashni birrii 1,700 darzanni ammoo 3,700 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan inni biraa ammoo maashina juusii saachii jechuudha. Baay'ee ordinaalii kwaalitii kata'e saachii jechuudha. Dubaayiidhaanii kinooti argaa jirtanii namoonni bitachuu barbaadanii. Saachiin akkana fakkaataa saachiin gatiin isaa kun dabalee jira. Birrii 4,200 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan saachiin kaaneenillee ta'ee kanaanillee ta'ee gatiin isaa tokkuma. Gatiin isaa birrii 4,200 ta'ee jira. Namoonni bitachuu barbaadan inni biraa ammoo tirii abbaa sadiiti. Tirii abbaa sadii kan firee sadiin isaa akkana walirratti birrii 5,500 na biratti namni isa hin qabne hin jiru hin beekani. Inni biraa istoofii kenna jechuudha. Istoofiin kun baay'ee jaalatamaa kan ta'e jechuudha. Biraandii kan ta'e qulfiidhaan jechuudha. Zamana kana kan hojjechiisaa jiru akkana fakkaata. Bootaan kun boota distii yoo irraa baasan irra kaayatanii bootaan kun ammoo boota makarattafaa karattafanii kun ammoo gubbaa isaa irra jechuudha. Yeroo geeffattan akkanatti gad qadaadanii. Garaan isaa keessa ammoo baakoonii qaba jechuudha. Madardaraa lama jechuun balballi lachuuyyuu hin banama. Balballi lachuuyyuu akkana banama jechuudha. Madardaraan isaa baay'ee guddaadha. Distii baay'ee kan isinii qabatu jechuudha. Akkana fakkaata. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Baay'ee kanatti bareedaadha. Qulfii qaba. Qulfii maan qulluftan jechuudha. Akka qaraasanii miti. Qulfiin isaa akkanuma qulluftan jechuudha. Akkana fakkaata gatiin isaa birrii 5,500 hin beektanii isallee bitadhaa isiniin jedha. Inni biraa ammoo burcuqqoodha. Burcuqqoo bishaaniiti. Burcuqqoo bishaanii kanallee qaqal'oo saniin jechuudha hin beektanii burcuqqoo bishaanii birrii 2,200 jechuudha. Isin darzana tokko jechuudha hin inni biraa ammoo firmuzii warqaammaadha. Firmuzii warqaammaan kunillee abbaa lamaati. Argaa jirtanii abbaa lamaati jechuudha. Abbaa firee lamaati. Gatiin isaallee birrii 5,000 jechuudha. Inni biraa ammoo televezyiiniidha. Televezyiinii baay'ee jaalatamaa fi bareedaa kan ta'e jechuudha. Orijinaalii kan ta'e akkana fakkaata televezyiinii kana jechuudha. Kana meeshaa nama addaan beekuudhaaf irratti barreeffadhee laxxafe akkana fakkaataa maqaan isaa oopinii kana baay'ee bareedaa kan ta'e tiiviin kun bareedaadha. Akkasuma immoo kwaalitii kan ta'e jechuudha. Inchiin isaa 32 jechuudha. Kunniin meeshaalee isaati. Meeshaaleen isaa as keessa kan jiru kunniin meeshaa isaati jechuudha. Meeshaan isaa guutuun as keessa jira. Inni biraa ammoo deekiin isaa gold staariidha. Kinoo akkam isin argaa jirtan kana jechuudha. Baay'ee kwaalitii kan ta'e. Eeleen isaallee guddicha kana jechuudha. Eelee isaa guddicha kanaan kan hojjechiisee fi televezyiiniin gatiin isaa birrii 10,000 fi 300 ta'uu hin beektanii. Meeshaaleen isaa kunniin ammoo birrii 3,000 fi 700 walirra birrii 14,000 jechuudha. Akkana fakkaata. As biratti rakabootiidha. Akkana fakkaata. Rakabootiin kun birrii 3,000 fi 500 jechuudha. Rakabootii baay'ee tokko guddaadha. Baay'ee tokko guddaadha rakabootiin kuni. Sufraan kunillee ammoo birrii 2,000 akkuma isin argitan kana baay'ee tokko bareeda. Meeshaa akkana fakkaatu kana jechuudha. Kan bitee baay'ee tokko bareeda. Baay'ee tokko jaaladhee fedhe keetiin wanta sitti tole naa biti naan jette anillee akkasuma akkuma isin jaalattutti wanta bareeda qalbiin kee jaalatte bitee fi bifa warqaammaadhaan illee jira namoonni barbaadan. Meeshaa baay'ee bareeda. Kwaalitii kanneen bitachuu yoo barbaadan lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 9 72 duwwaa 25 19 irratti telegiraamiilleen iimoolleen waasaappiilleen kanuma irra deebiisni himaa duwwaa 9 72 duwwaa 25 19 telegiraamiilleen iimoolleen waasaappiin kanuma jechuudha.